Nam fidadhee gadi ba'ee qixala muradhee nan dhufee qixala teemiraatitu jira. Nam muradhee nan dhufee nam bobeechee bilqaatii tokkotu jira barbareen. Ittuman naqee barbaree sana bidduma san ittiin naqee balbala itti cufee balbala irra taa'ee gadi ba'ee uqqaamamtee duutuu barbaadde. Kunoo ibiddicha akkas miti kana miti ibiddichi. Ayiwa ammaa bobeechee sitti argisiisuu nan danda'aniiti. Haa dubbii namaatti gaaf. Ibidda barbaree itti hidhattee ibiddatti qabsiiftee mana itti cuftee gadi baate. Balbala irraan taa'e fagaanne la balbaluma irraan taa'e ani fagoos hin deemne. Biyya lafaatti zaaba seeneera kana miin gubatu ayyaa zaaba seenee amma ishee ayyeetti fuuf. Biyyi lafaa amma zaaba biyya jechuun utuu lafti dhumni lafaan gahin biyya lafaa irratti zaaba seensifte itti fuuf. Innuu kana caalaa zaaba na seensise miti hima. Abbaa manaa ishii barbaree itti naqxee ukkaamsuun adabbiin kan kee kanaa hanga yoom nuti abbaa manaa nu aarse jennee of ajjeesnaa nu du'uun barbaachisu adabbii cimaa kennuufii qabnaa kan jettu obboleettiin keenya kuni abbaa manaa ishii harka duubatti hiitee ibidda qabsiistee barbaree itti naqxee adabbiin isa fakkaatu kanaa isalleen ajjeesuu jettee. Kun itti muddii itti cabsuu maaliif of ajjeesan akkamatti lubbuu isaaniitti itti faradaniin jedhe. Lubbuu ofiitti itti faradu jechuun koo lubbuu waaqayyo naa kenne akkamittiin ofii kiyyaa of keessaa baasa. Maaf nama raru lubbuun kan koo naa kenne waaqadha. Waaqayyo gaafa jedheeyyuu inni gaafa guyyaa naa barreesse qaba waan ta'e jennaan gaafa inni jedhe inni iyyuu hin fudhata. Maafan lafa kanarratti sazzabamee waaqayyo irratti sazzabamammaa. Maafan haadha koo boochisa maafan obbolaa koo boochisa. Maaf fira boochisa maafanan odoon dhukkubbii koo qabu dhukkubbii kiyya san hin himatin akkamiin of ajjeesa dhukkubbii kiyya san osoo himadheeti immoo haaloo baachuuf taa'uudha baqa maaliif amma barbaaddamtee hooma deemfamte amma jechoota amma barbaaddamee yoo jedhamte obsa qabaachuu waa tokko irra caalamu obsa qabaachuu. Abdii qabaachuu boru nan jiraadhaa boru taffufaa boru waa gaariirran gahaa maali inde lamisaaleedhaaf quba tokko koo yoo sirraa muranii qubni hafesuus si fayyaduu danda'a bara maaliif amma isheen hin gadda duute suni kunoo guyyaa lama moo guyyaa sadaash qaabbannee dhiisne irraafannee irra kalaas eenyuti ishii yaadate eenyu dhugaa ishii bare zimbiloo. Walola asirra walii gadoofu malee eenyu dhugaa ishii beeka ishii fi waaqa bichaatu dhugaa ishii beeka nu waan beeknu hin qabnu halaalumarraan ishii beeknaa hin boonyee hin gaddine ayii jennee urfaadiirra godhannee hin gaddiifannee hin dhiisne hin irraaffanne kunoo haati ishii immoo gubattee. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan jirtu. My family baga jiraatanii hundi keessanuu jiraadha kanaalaa kan biyya keessatti xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu baga jiraatanii ammallee naaf jiraadha isin jedha galatooma warri hagam maatii naaf taatan akkasuma warri hordoftan hedduu tokko naaf galatooma kana haaraa dhuftanillee ahlan wasaala marhaban isin jedha baga nagaan dhuftanii gama YouTube channel kiyya. Egaa akkuma asirraa argitan kana obboleettii keenya sababbiin isin kana gooteef himtee jirti waan abbaa manaa ishee akkana gooteef kuni wantoonni isiin jette keessa wanti dasna jedhe gorsi isiin amma viidiyoo erga an sagalee dubbadhee jette kun gorsa baay'ee barbaachisaadha. Gorsi isii kun immoo gorsa gaariidha jechuudha. Shamarran hedduutu sababa abbaa manaatiin ruuhii ofii baasaa jira, nafsi ofii baasaa jira. Sababa yookaan jaalallee yookaan abbaa manaa aarii waa hedduutiin walitti qabdee kanarra duniyaa kanarra jiraachuurra lubbuu kan balleessee jiraachuun hawayya jette shamarran harka irra caalan waan kana filatti jechuudha. Jechi isiin amma jette kana keessa baay'ee tokko isin fayyada jechuudha warroota nafsee keessanii gamtan jechuudha. Isin amma gubbaa kanatti azaaba argitanii cingee argitanii jiraatanii akka waan jaannata yoo itti duutan jaannata ala xuul seentanii ciqicciqii yookaan cinqii kana hunda obbaafattanii yoo duutan waan aara galfattan isiniif fakkaataa jechuudha. Akkasii miti rabbiin ruuhaa uume tana ofii gaafa guyyaan geette baasa namni ofii of baase immoo gaafa du'ellee cinqiidha jechuudha. Kanaaf
hangam kan jiraannu fi gaafa guyyaan keenya ga'e rabbii nu fudhata jechuudha. Gaafa guyyaan keenya dhumate asirraa ni deemna. Duutii waan hin hafne waan ta'eef kanaaf abbaan dhiiraa jecha umrii of gabaabsuun barbaachisu. Dhiirri tokko yoo namaa ta'e wajjin jiraatan yoo mul'uma parsantii ol darbeetiniin kalas namaan taane ta'e immoo dhiisaniitumaan kophaa ofii jiraatutu filatamaadha jechuudha. Yoo walii galan waliin jiraachuu yoo waliin taane immoo wal dhiisutu irra filatamaadha. Maal godhanii isallee balleessuu deemanii ofillee balleessuu deemanii maaliif bu'aan hin jiru as keessa kisaaraa malee. Yookaan nama balleessuu yookaan of balleessuu kun lachuunu zeeroodha. 100% zeeroodha jechuudha. Faayidaa takka illee hin qabu. Isallee balleessite ofii rakkoo keessa galtaa. Akkasuma ofillee balleessitu ofiif rakkoo keessa galtaa. Obboleettiin keenya immoo dhugaa jettee jechi isii kun jecha bareedaadha. Akkaan jecha isin fayyadudha jechuudha. Namatti tolaa jechuudha. Gorsa bareeda kennite. Amma isiin isa adabuuf adabbii isa adabuu fi waan kana goote mana keessatti harki isaa duubatti hiitee namaa wajjii barbaree ibiddatti barbaree naxxee akka ukkaamsite jechuudha. Biraan deemne achumatti balbala itti cufee ukkaamsee wanti inni na gube hanganan jedhamu jettee dubbataa jirti. Dubartiin gariin kana dadhabdee nafsee ofii baafti jechuudha. Dhugama jettee mucayyoo dhimma dhiyoo tana duute san torbee tokkoof miidiyaarra namni hunduu hafarsee laayivii taa'ee haasa'ee achi haasa'ee meeqa kami kan dagatame jechuudha. Sababa dhiiratti fufajjeessanii fakkeenyaaf boonii yeroo san sababa dhiiratti fufajjeesse. Dubartii meeqa sababa dhiiratti fufajjeesse. Dhiirri sun anaaf jecha duutee jedheen sifaanan inni hiyooti qaxxilaal jettee amaarri. Hiyooti alfaal ከአለፈ ህይወት ያልፋል ያለ ደግሞ ይቀጥላል ህይወት ይቀጥላል ati ofii of balleessite malee ka jiru man ta'u zana fata jedhee jiraataa jechuudha hanga addunyaa kanarra jiru kanaafi ruhii namallee balleessuu hin deemina keessanillee balleessuu hin deemina waan tokko yoo isinii ta'e wajjin jiraadha yoo isin hin taane immoo dhiisaa jedhanillee gama filannoo kiyyaatiin jechuudha wan sun parsantiin ol tari taanan akkasuma dhiisanii biraa deemanii maalifi hin jiraatta ni dalagatta ni hojjetta ni jijjiiramta kana of gabaabsite wanni jijjiiramate argattu takka hin jiru. Asittillee azaaba achittillee azaaba jechuudha. Kanaaf jecha obboleettii teenyaa jecha baay'ee gaariidha jecha namatti toluudha jechuudha. Kanaaf warri dhiirallee dubartii hin miidhina rabbii keessan sodaadhaa. Namni nafseen isillee akkuma nafsee keessanii san dubartiin da'iifaa dubartiin humna hin qabdu dubartiin wallaaltuu dubartiin waan beektu jettanii dubartii hin miidhina. Akkuma keessanii sanii yaada osoo isin hoo namni akkana isin godhe isin hoo osoo namni isin miidhe rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam dubartii amaanaa dhaaban amaanaa isaanii jabeessuu dhiisiti ruubiyyuun jabeessine gariin namaa jechuudha nama hundaa miti tokko hin jira ka haadha manaa isa kabaju kan matarratti baatu jechuudha tokko immoo irra caalan isaa akkuma rabbiin fedhe jechuudha osoo haati manaa isaa jirtu dubartii biraa janajjanaa dubartii biraa olii gadi oofa. Tokko irra caalan kanuma kan dubartiin yeroo ammaa kana dhiira irratti xiyyeeffattee of ajjeesaa jirtuuf jechuudha. Eega isaa waliin galle eega inni na jibbe eega inni na dhiise maare kalli walli bakka fedhe haa deemu ishinii ta'u wajjin jiraadha. Ishinii hin taane dhiisa of ajjeesuufillee hin deemina isallee ajjeesuuf hin deemina isiniin jedha filannoon kiyya. Akkasii rabbiin nu haa eegu bilis warri dhiirallee warri shamarranillee warri dhiirallee dubartii hin miidhina warri shamarranillee dhiira hin miidhina hundi keessan obboleeyyan kiyya kan dhiirallee kan shamarranillee obboleeyyan kiyya waan taataniif miidhaan jidduu keessa lachiyyuu faayidaa takkallee hin qabu walii ta'an waliin jiraachuu waliin taane hoo salaami wal gadhiisutu caala atis dubartii si fakkaatu argatta isilleen dhiira isa fakkaatu ni argatti jechuudha. Kanaafi wal balleessuun waluma balleessuu taati malee uummata akka bu'aan hin jiru as keessa innis yoo dubartii takka miidhe akka fedhelleetu hidhaan azabamu umrii isaa guutuu jireenyi isaa gammachuu hin qabu akkasuma dubartiin dhiira waa gootellee hidhaan adabamu umrii isaa isii guutuu heerumtee abbaa manaa biraa wajjin hin jiraanne jiruu ofii hin jiraanne azabamaatumaan jiraatti jechuudha. Kanaafi kana hoof kanarra sammuu ofii fataa jedhanii kanama miidhe immoo rabbi isa miidha nama miidhe rabbi isa osoo isa miine hin dhiisu jechuudha. Kanaafi namni nama miidhe hinuma miidhama. Miidhamamannillee dhiisaniitumaan ofii nafsee ofiitiin jiraachuun filatamaadha. Yoo fayyaa qabaata yoo umriin jiraate yoo nageenyi jiraate homa kamuu ni milkaa'anii jechuudha. Abbaa manaa gaariillee ni argatanii jireenyallee dalagatanii fooyyeffatanii kanaafi waliin miidhinaa waluma jaaladhaa yoo waliin taane immoo salaami wal geggeessaa kanaafi wal miidhuun miidhaa guddaa qabdi qaldii miti jechuudha.
Mee warruma wal miidhe ilaala mee sadarkaa isaan irra jiran maalirra akka jiran jireenyi isaanii baxabaxamee jireenyi isaanii badee alaamanni gammachuu dhabeetiniin jiraataa jiran hin argitanii nama wal miidhe jechuudha. Kamtu mee wal miidheetiniin gammachuun jiraataa jira. Azaaban jiraataa jechuudha. Kadu'e silaa taree waan inni keessa jiru rabbii malee namni hin argu ka gubbaa kanarratti wal miidhe hoo. Yoo haati manaa dhiirsa miite mana hidhaa seenu. Yoo dhiirsi mana haadha manaa miidhe mana hidhaa seenu. Mana hidhaa san keessatti azaaban jiraachuu. Kanaafi rabbi waan akkana kanarra nu haa baraaru waan akkana kanarra haa qabu. Dhiirsa jaallatillee rabbi haa qajeelchu. Dhiirsa badallee rabbi isinirra haa qabu. Haadha manaa baddullee rabbi isinirra haa qabu. Kan isin jaallatu kan isin kabaju kan isiniif obsitu kan irra isiniif tartu akkasuma abbaa manallee abbaa gaarii kan isiniif obsu kan isin jaallatu. Dhugaa namni yoo miidhamee obse wallaahi hordoftoota kiyya. Namni tokko yoo miidhamee obsee waan san namni si haa miidhu malee ati nama hin miidhin. Nama si miidhe san akkasuma dhiisi. Maaliif rabbi jazaa isaa kafala. Nama miidhe osoo hin miidhamneen hafu kanaafi miidhamtanillee obsaa waan san dhiisaa bira darbaa malee namni kun na miidhe hin miidha jettanii gonkumaa hin yaadan akka yaada kiyyaatetti jechuudha. Rabbii waan hin taane isinirra haa qabu waan hin taane nurra haa qabu waan khairii nu haa taasisu. Obboleen ta'in akkanatti aartetiniin tarkaanfii aarii ofii fudhattee jirti. Rabbiin isin maraa eegu. Egaa viidiyoon kana fakkaataa viidiyoo biraatti nuti deemnu baay'ee